namni arra ijaar rahaa barbaade ijisaa gadhiisee rahaan san qalbii dhaqqabuu hin dandeessu. namni arra gurraan wellee adda addaa dhaggeeffachuu fi asoosama jaalalaa dhaggeeffachuu fi waan akkanaatiin gammachuu barbaada. wanni san ammoo qoma isaarra hin geessu. gammachuurraan agaru maaliif jennaan bakki gammachuu harkataniin qalbii dhaga. bakki gammachuu harkataniin qalbiidha malee ijaa miti. qalbiidha malee gurraa miti. haram dalaga namni ka'ee farshoo dhuga zinaa dalaga waan adda addaa dalaga. gammachuun agaru maaliif qalbiidha bakki gammachuu barbaadaniin obboleeyyan. dubartii haraam ilaaluutu karaa san nama geessa. footoolee adda addaa haraam ilaaluutu karaa san nama geessa. zamana ammaa kana faa zamana fitinaan heddummaatti kana zamana internet mana cufa guute kana dubartii gosa adda addaa tanaa si dura deema. moobaayil bantu gosa addaa si dura deema. TV bantu gosa addaa si dura deema. namni yoo ija isaa qaqqabachuu baate fitinaa hedduu keessa bu'aa jechuudha obboleeyyan islaamaa. ijji namaa ta'ee arra laalu tun gurri namaa kan namni arra wayiin dhaggeeffatu waan adaba qabuu fi waan adaba hin qabne hunda itti dhaggeeffatu. ijji namaa kan waan nama qaanfachiisuu fi waan gaarii itti laalu kitaaba rabbii haa laalu namni. guyyaa boruu kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula. wal fu'aada onneelleen qalbiillee wanni ati keessa yaaddu ilma namaatiif ilaalcheeti qabdu. wanni hamtuun ati keessa yaadduu fi gaariin ati yaaddus hunda rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa boruu takka takkatti irraa nama gaafataa jee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. namni arraan tana dubartii karaa haraamiin hawwu dura ija isaati ilaaleeti hawaan san hawwu. dubartiilleen akkasuma namni arra qabeenya haraam hawwu ka qabeenya namaa saamulleen dura ija isaatirraa kaati wanti mana namaa bareedaa laala. qabeenya namaa bareedaa laala. makiinaa namni itti deemu laala. uffata namni uffatu laala. anoo maaliifiin akkanan taanee waan jedhuun ka'ee haraami seena.